የደወሉላቸው ደንበኛ ስልክ አይመልስም። እባክዎ ትንሽ ቆይተው ይሞክሩ። የደወሉላቸው ደንበኛ መስመር haala hojjechaa jiru kanaan itti fufnaan waggaa tokko keessatti jijjiirama guddaa agarsiifna jedhee yaada. Inshakil. Akkuma sila isinitti hime doktora qabnuun hospitaala keenya hojii jalqabsiifnee jirra. Uummatni hoo hagam kara keenyatti dhufaa? Uummanni hospitaala hammayyaawaa yaalii bilisaa namaa kennu kana argees dhagees hin beeku. Akkuma jirutti buqqee gara keenya dhufee jira. Maal jechaarta? Kan banne hospitaala malee mana daadhiitti miti. Eeyyee. Kan maaltu dachee kara keenyatti dhufaa jirudha? Jechuun doktor jechuun jettee afaan mimmi'eeffate qarshiin hospitaala kanatti dhangala'een bara baala mukaarra gurrameeti miti. Eeyyee. Kan maal ta'u abbumti arge dhufeetu itti ragadare barbaachisaa taanaan immoo miliyoonota hospitaala kanarratti dhangalaase deebiseen kiisa kootti deeffadha. Dhugaa jettaa bobeera. Qoosete. Ani garuu akkati yaadu kanatti gammachuu qaba. Akkami gammachuun qabu? Mallaqni jaalalan ta'u. Anta aree. Jaalalli walitti hidhiinsa lubbuulee lamaaniitiin ijaaramu. Jaalalli dhugaa qabeenya irratti hundaa'u. Tole. Gammachuu fi bashannana yeroo murtaa'eef turuun hin dhokatu. Tole. Wanti hundi siif guutamee jireenyi keessiif ta'e jaalalli dhugaan jiru taanaan jiraachuun kan kee waan qabu. Haadha manaa keenya jaalatta miti? Kuni maal gaafii qabaree sirrii tan jaalatan adeemu. Shallamaan isaa haadha manaa isaan jaalatate. Maal? Shallamuun maal ta'a? Torbee kana keessa warqii lamaan barbaada. Torbee kana keessa? Eeyyan kan daa'imaa tokkoo fi kan nama guddaa tokko. Daa'imaa tokko.
Eeyyen. Sena, kun ilaalcha keeti bara. Jaalalli harkee jitu biqilti bara. Sittin fakkaatin. Sittin fakkaatin. Mallaqni foon kee malee ruhii kee gabbisa. Sanuu mallaqni dhiigaan yakkaan kuufamu jireenya gaarii ta'e siif hin laatu. Gammachuu siif hin laatu. Jaalala dhugaa ta'e siif hin laatu. Siif hin laatu. Maalakka jechaa jirtu beektaa? Maalan jedhe? Qarshii yakkaan dhiigaan kuufame jette bara. Hin jedhe? Waan akkas jedhe sitti fakkaate. Booni hin jenne akkas. Tarii machaa'eera jechuudha. Yoon machaa waan haasa'uun beeku. Garuu akkas hin jedhe. Akkas hin jedhe. Hin jedhe. Siin hin jedhe sitti fakkaateeti. Hin jedhe. Caalatuun baay'ee na jibbisiisa. Sana booda sun ija koo narbu ta'e akkam gammada. Kee ajaa'iba giftii koo. Yaadame umurii kee kanatti fayyadamtu taanaan ni darba. Darbeennaan immoo hin deebi'u. Dhiirri umuriin kee darbeennaan sitti dhiyaachuu miti si ilaaluu ni jibba bara. Si jaallatanii si jibbanii si maal si cinqa maaliif isaan hin ilaaltati? Hin gowwoomin dubartiin faaya bara. Faayini immoo ijoolleedhaaf ni miidhaga. Hunduu kasaa godhachuuf dharra'a. Siin miidhaguu, siin bashannanuu barbaada. Ati immoo kan hundaa ta'uu hin dandeessu. Kanaafuu ija hundaatti millachaa hancuufa liqimsisaa kun bashannanuu qabda. An kana hin fedhu. Gowwaa. Yaadi malee an maaliin hin jiraadha. Qarshii isaaniitti mana bareedaa kana kan dhaabanii isaan eenyuun na bashannansiisa waan hin barbaade kanaaf godhoo isaanuma. Isaan jechuun isaan nama meeqa? Heeraan nan dadhabsiisin kaa. Meeqa lakkaa'in meeqa sitti hima. Maatiin keenya dura ijoollee firoon isaanii lakkaa'an miti. Dhiirri si lakkaa'amu.
gowwaan kun kunoo dhufe. Maaliin? Gahee si jibbeen beekuna. Waan jalqabde tokko seenaan xumuruu qabda. Hin barbaadu kaa. Maaf jaallattee maaf jibbitaan? Maaliif akkan jaalladhe beeka? Amma jibbuu kiyya qofan beeka. Aannan dhokadhaa hin jirtu jedhe. Abbaa Waaqa kee jedhi bootu dubbisii. Dhufe. Aannan dhokadhaa hin jirtu jedhe. Oduu isaasitti baay'isa gowwaan kun. Aan saba hin jaalladhu. Boontu kottu. Har'asimo. Ifa mobility is JKT. Hamaara koo qabu. Maal godhe jetteeti? Boontuun ijoollummaa ishee fudhachuu hin dandeenye. Mi'a akka qabbanooftu jedhee mana bareeddummaa kana baneef. Ifama. Maal balleessa? Waa'ee jaalallee keetii anatti dubbachuu hin qabdu. Dubartiin jaalalaaf iddoo hin qabdu. Jaalala caalaa qabsu jaallatti. Konkolaataa manaa biteef halkan tokko gashalabbee dhiiraatiif kennitee fudhatee jalaa badee. Mana bareeddummaa kanas meeshaa isaa waliin butee baneef. Ifama obboleessa ko. Maal balleesse laata? Hin dogoggoriin jaalalli qarshiidhaan hin bitamu. Jaalalli qarshiidhaan hin bitamu. Maal jechuudha? Seenaan inni barreesse inspektara bira hin jiru taanaan eessa dhokate? Maaliif waajjira ishee sakattaan? Kun raawwatameera. Waajjira san keessa
Warqin biraan jiru. Ifa manaa godhaatoo waraqaan kun ammas itti gaafatama biiroo fayyaa akka kan galee natti fakkaata. No, hin dogoggorin. Hin galle. Manni isaa sakattamee erga qulqullaa'een booda ejjennoon kun kan fudhatan. Otoo haadha warraa isaan ajjeesin dura dhufala biraa barbaannee fi wayyu. Malli biraan jiru. Osoo guyyaa san dabartee icciti jiru hunda dabarsitee seeraaf laatti turte. Ishiin garuu maaliif akkana gooti? Hojjettuu keenya hin turre? Sanumoo erga qarshii keenya qulqulleessitee nyaattee booda. Ammas hin dogoggorin. Mallaqa kan nyaata ishee odoo hin taane abbaa manaa isheeti. Maali garaagarummaan isaanii? Lamaan isaanii tokko. Maallaqa otees immoo hal lamaan isaanii saanduqa tokkotti gala. Gantuu waan taateef malee. Callis. Gantummaa isheetiif gati ishee argatteerti. Ammas jabaannee ofaa eegu. Namichi kun aanaa kana gubbaarra dhangoo guddaa qaba. Poolisoonni akkuma jiranitti harkasaa jiru. Ati warraa isaa waan lamtee moo waan callisee nu alatti fakkaatu. Kun raawwatameera. Kana sammuu keessan keessaa baasaa. Gooftaa ejjennoon itti fudhatame jechuudha. Abbaa aangootii bara. Eenyu kana ejjennoo isarratti fudhatu? Abbaan aangoo ala. Abbaa aangoo biraan barbaadina. Argachuus hin dandeessan. Obbo Shallamoonoo. Akka jedhu itti gaafatama waajjira fayyaa naannoo kanaa maal ta'a? Haadha manaa isaa waliin faayiliin isaa cufameera. Eenyu argama cimaa kana fiixaan kan bahe? Kun iccitiidha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Fileen kaleessaa fiilee har'aamti baay'ee jijjiiramteetta. Qaamni kee guyyaadhaa guyyaatti baay'ee dadhabaa deemaa jira. Utuu nyaatan nyaatiin marrummaan kee hidhattee sagal gaaddisee koo gaadduu koo ittee of dhibbisaati jirta. Kana Joosii dhugaa ilma dhiyeessii immoo. Daa'imni waggaa 8 torbaata koo baatee yoo callistu mee akkam godheetiin ofii kiyyaaf yaada. Mee akkam godhee barka addisii dhaaba. Barka addisii dhaaba. Filee mana keessa ishee argachuuf barnuuti jiraachuun nurra jiraata. Ishee barbaacha torban tokkoof ifaashneerra. Ati sutuu nyaata nyaatiin torban tokkoof obsitee teesse. Anis ishee barbaacha amma bilbila qallatutti faajaan ture. Amma immoo hin fitiin kana caalaa ilmoo biyya bakka hin jirreetti guyyaa torbaa fi miti guyyaa 700 fi yaaduun dhiisu bakka gaaddisiin biyya hin jirreetti midhaan afaan guyyaan hin tuqu imimmaan kiyya si bonqoor. Filee kun dhageessa. Laa filee maal seeti? Sichi kan duraa eegamu na dhagee maaluun boo'u. Akka teetiin boo'uu hin dhiifne. Garaa jabaachuun dura jiraata. Obsaan waan hundumaa eeggachuun dura jiraata. Maal seeti? Wanta dhufu na dhagee ka filee. Biifaan arrabsanii si maaloo na dhagee filee. Maal seeti filee? Biifaan. Ilaa. Bakka isin jirta. Jiraachuuf hin nyaadhaan. Waa boqochuuf hin ciisa. Biifaan.
Manni ma baddaafte barteekkiitti keenya. Fiifa. Harkaddisii teenyaa bara. Tokkichi teenyaa bara. Ilaafile. Madhagee maaloo. Jabina loo barbaachisa maal ta'u keeti? File. Akka isin akka basaraaf kabajaa'etti gara akkasitti boqonnaa dhoowwiteef naaf hin gallee baraan. Sinin jedhe sitti fakkaateeti. Hin jedhe. Hin jedhe. Hin jedhe. Caalaa kun baay'ee na jibbisiisa. Sana booda sun ija koo hin argite akkam gammadu. Okkee ajaa'iba giftii koo. Yaadame umurii kee kanatti fayyadamtu taanaan ni darba. Darbeennaan immoo deebi'u. Dhiirri umuriin kee darbeennaan sitti dhiyaachuu miti si ilaaluu ni jibba bara. Si jaallatanii si jibbanii si maal si cinqa maaliif isaanii ilaaltati? Hin gowwamu. Dubartiin faaya bara. Faayini immoo ijoolleedhaaf ni miidhaga. Hunduu kasaa godhachuuf dharra'a. Siin miidhaguu, siin bashannanuu barbaadu. Ati immoo kan hundaa ta'uu hin dandeessu. Kanaafuu ija hundaatti millachaa hancuufa liqimsisaatti bashannanuu qabda. An kana hin fedhu. Gowwaa. Yaadi malee an maaliin hin jiraadha? Qarshii isaaniitiin. Mana bareedaa kana kan dhaabanii isaan eenyuun na bashannansiisa? Waan hin barbaade kan naaf godhu isaanuma. Isaan jechuun isaan nama meeqa? Heeraan nan dadhabsiisin kaa. Meeqa lakkaa'in meeqa sitti hima? Maatiin keenya dura ijoollee firoon isaanii lakkaa'an miti? Dhiirri si lakkaa'amu. Gowwaan kun kunoo dhufe. Maaliin? Gahee si jibbeen beekuna. Waan jalqabde tokko seeraan xumuruu qabda. Hin barbaadu kaa. Maaf jaallattee maaf jibbitaan? Maaliif akkan jaalladhe beeka? Amma jibbuu kiyya qofan beeka. Aannan dhokadhaa hin jirtu jedhe. Abboo waaqa kee jedhi bootu dubbisii. Dhufe. Aannan dhokadha hin jirtu jedhe. Oduu isaasitti baay'isa gowwaan kun. An soba hin jaalladhu. Boontu kottu.
maal godhe jetteeti? Boontuun ijoollummaa ishee fudhachuu hin dandeenye. Mi'a akka qabbanoftu jedhee mana bareedummaa kana baneef. Ifama. Maal balleessa? Waa'ee jaalallee keetii alatti dubbachuu hin qabdu. Dubartiin jaalalaaf iddoo hin qabdu. Jaalala caalaa qabsu jaallatti. Konkolaataa manaa biteef halkan tokko gashalabbee dhiiraatiif kennitee fudhatee jalaa badee. Mana bareedummaa kanas meeshaa isaa waliin butee baneef. Ifama obboleessa ko. Maal balleesse laata? Hin dogoggoriin jaalalli qarshiidhaan hin bitamu. Jaalalli qarshiidhaan hin bitamu? Maal jechuudha? hospitaala kanatti dhangala'een bar baala mukaarra gurrameeti miti. Kan maal ta'u abbumti arge dhufeetu itti ragadare barbaachisaa taanaan immoo miliyoonota hospitaala kanarratti dhangalaase deebiseen kiisa kootti deeffadha. Dhugaa jettaa bobee. Qoosete. Ani garuu akkati yaaddu kanatti gammachuu qaba. Akkami gammachuun qabu? Mallaqni jaalalan ta'u. Anta aree. Jaalalli walitti hidhiinsa lubbuulee lamaaniitiin ijaaramu. Jaalalli dhugaa qabeenya irratti hundaa'u. Tole. Gammachuu fi bashannana yeroo murtaa'eef turuun hin dhokatu. Tole. Wanti hundi siif guutamee jireenyi kee siif tole. Jaalalli dhugaan jiru taanaan jiraachuun kan kee bu'aan qabu. Haadha manaa keen jaalatta miti? Kuni maal gaafii qabaree sirriitti jaaladha malee. Shallamaan isaa haadha manaa isaan jaalatta ture. Maal? Obbo Shallamuun maal ta'a? Torbee kana keessa warqii lamaan barbaada. Torbee kana keessa? Eeyyan kan daa'imaa tokkoo fi kan nama guddaa tokko. Kan daa'imaa tokko?
Eeyyen. Seenaa, kun ilaalcha keetii bara. Jaalalli naarki kee jiitu biqilti bara. Sittin fakkaatin. Sittin fakkaatin. Mallaqni foon kee malee ruhii kee gabbisa. Sanuu mallaqni dhiigaan yakkaan kuufamu jireenya gaarii ta'e siif hin laatu. Gammachuu siif hin laatu. Jaalala dhugaa ta'e siif hin laatu. Siif hin laatu. Maal akka jechaa jirtu beektaa? Maalan jedhe? Qarshii yakkaan dhiigaan kuufame jette bara. Hin jedhe? Waan akkas jedhe sitti fakkaate. Booni hin jenne akkas. Tarii machaa'eera jechuudha. Yoon machaa waan haasa'uun beeku. Garuu akkas hin jedhe. Akkas hin jedhe. Hin jedhe. Seenaan inni barreesse inspektara bira hin jiru taanaan eessa dhokate? Maaliif waajjira isheedhaa sakattaan? Kun raawwatameera. Waajjira san keessa warqiin biraan jiru? Ifa manaa godhaatoo waraqaan kun ammas itti gaafatama biiroo fayyaa akka kan galee natti fakkaata. No, hin dogoggorin. Hin galle. Manni isaa sakattamee erga qulqullaa'een booda ejjennoon kun kan fudhatan. Otoo haadha warraa isaan ajjeesin dura dhufala biraa barbaannee fi wayyu. Malli biraan jiru. Osoo guyyaa san dabartee icciti jiru hunda dabarsitee seeraaf laatti turte. Ishiin garuu maaliif akkana gooti? Hojjettuu keenya hin turre? Sanumoo erga qarshii keenya qulqulleessitee nyaattee booda. Ammas hin dogoggorin. Mallaqa kan nyaata ishee otoo hin taane abbaa manaa isheeti. Maali garaagarummaan isaanii? Lamaan isaanii tokko. Maallaqa otees immoo hal lamaan isaanii saanduqa tokkotti gala. Gantuu waan taateef malee. Callis. Gantummaa isheetiif gati ishee argatteerti. Ammas jabaannee ofaa eegu. Namichi kun aanaa kana gubbaarra dhangoo guddaa qaba. Poolisoonni akkuma jiranitti harkasaa jiru. Ati warraa isaa waan lamtee moo waan callisee nu alatti fakkaatu. Kun raawwatameera. Kana sammuu keessan keessaa baasaa. Gooftaa ejjennoon itti fudhatame jechuudha. Abbaa aangootii bara. Eenyu kana ejjennoo isarratti fudhatu? Abbaan aangoon. Abbaa aangoo biraan barbaadina. Argachuus hin dandeessan. Obbo Shallamoonoo. Anka jedhu itti gaafatama waajjira fayyaa naannoo kanaa maal ta'a? Haadha manaa isaa waliin faayiliin isaa cufameera. Eenyu ergama cimaa kana fiixaan kan bahe? Kun iccitiidha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy
Fileen kaleessaa fiilee har'aa miti. Baay'ee jijjiiramteetta. Qaamni kee guyyaadhaa guyyaatti baay'ee dadhabaa deemaa jira. Utuu nyaatan nyaatiin marrummaan kee hidhattee sagal gaaddisee koo gaadduu koo ittee of dhibbisaati jirta. Kana Joosii dhugaa ilma biyya immoo. Daa'imni waggaa 8 torbaata koo baatee yoo callistu mee akkam godheetiin ofii kiyyaaf yaada. Mee akkam godhee bargaaddisee dhaaba. የደወሉላቸው ደንበኛ ስልክ አይመልስም። እባክዎ ትንሽ ቆይተው ይሞክሩ። የደወሉላቸው ደንበኛ መስመር ስለ haala hojjechaa jiru kanaan itti fufnaan waggaa tokko keessatti jijjiirama guddaa agarsiifna jedhee yaada. Hin shakkin. Akkuma sila isinitti hime doktara qabnuun hospitaala keenya hojii jalqabsiifnee jirra. Uummatni hoo hagam kara keenyatti dhufaa? Uummanni hospitaala hammayyaawaa yaalii bilisaa namaa kennu kana argees dhagees hin beeku. Akkuma jirutti buqqee gara keenya dhufee jira. Maal jechaa jirta? Kan banne hospitaala malee mana daadhiitti miti. Eeyyee. Kan maaltu dachee kara keenyatti dhufaa jirure? Jechuun Doktor jechuun jettee afaan mimmi'eeffatin qarshiin